Kirkira jaalalaa kutaa shanaffaa kennaa darajjeetiin kan barreeffame. Ashamaa akkam jirtuu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalallii tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaatewachaa guyyaa har'aas hawwiin kan eeggachaa jirtan asoosamaa kirkira jaalalaa kennaa darajjeetiin barreeffamee kutaa shanaffaa isaasiniif qabadheen dhiyaadheera. Namoonni kanaan duraa kutaa tokko hanga afuriitti hin hordofne komentii jalqabaa viidiyoo kana jala jiruun hordofuu hin dandeessu jecha akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufsiniin jecha isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya taatanii qophiiwwan nama bohaarsanii fi bashannansiisan akkanumallee nama barsiisan chaanaalii kanaan darban akka hordoftan kabajaan isin gaafachaa jaalatamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee akkuma kanaan duraa nu deeggaraa turtan sheerii fi laayik gochuun akka nu deeggartan kabajaan isin gaafachaa kallachumaan gara soosamichaatti. Kirkira jaalalaa kutaa shanaffaa kennaa darajjeetiin kan barreeffame. Kennaan otoo ishee walga'ii irra teessuu akka isheen xumurteetti naaf kootti jechuun itti ariifate. Leensaan addunyaa fuuldura ishee jiru akka ifa barii ilaalaa baay'ee miidhagsitee sammuu ishee keessa naannisite. Jaalalleen ishee toora qabatee fiira waan garaa isheef fedha ishee guute argachuu isheettis baay'ee gammaddeetti. Fuulli ishees akka burqaa gaaddisa jalaa burquutti of gadhiistees basha'uutti kaate. Deemsi isheen Adaamaarraa gara Burraayyuutti deemuuf jettus miira addaatiin keessa ishee naanna'a. Leenjii dhaabaatees konkolaataa keessa seente. Yaada ishees buustee baasuu eegalte. Barnoota maastarsii ishees barachuuf waan murteessiteef kanaan booddee akka barnoota isheef jaalallee ishee irratti qofaa xiyyeeffachuu qabdu ofitti himte. Kennaan bakka ciisichaa aaskoorraa qabee habaaboo diimaa babbareedoodhaan faayuun dhufaatii isheef muddamee jira. Hiriyaasaa guutuunis isa waliin ture. Bakka ciisicha sanaas dungoo shaamaa gabaabduu bifa onneen bocamte erga lafarra dhaabanii booddee dhufaatii leensaa ariitiidhaan eeguu jalqabanii. Guutuu fi kennaan jaalalleema waliin qooddanne malee quufas beelas gammachuus gaddas hundayyuu waliin dabarsu. Hiriyyummaan isaaniis hanga lubbuu isaanii waliif dabarsanittis ture. Kanaafi guutuunis jaalala galaanee irraanfatee leensaaf onnee banuu isaatti waan qabee waan gadhiisu kan dhabaa jiru. Guutuun nama baay'ee garaa laafessaa fi nama gadduuf nama rakkate bira danda'ee darbuu kan hin dandeenyedha. Onneensaas onnee addaati. Erga dhalatee haadhaaf abbaasaa hin beeku. Warri isa guddisee guddifachaan fudhatamuu isaa qofa isatti himanii jiru. Guyyaa tokko jaartiin isa guddiste inni xuwwee tokko cabsinaan sareen saree nama gooti kottu ba'e mana kooti erga jetteenii booda gara manaatti ol hin deebine. Innis akkuma kennaa biyya isaarraa badee kan isaan magaalaa Beddelleetti wal baranii. Leensaan hanga kennaa bira geessutti baay'ee sardamteetti. Konkolaataan ishee yaabbatte waan adeemtu osoo hin taane waan gangalachaa jirtutti fakkaata. Kennaan qubeelaa warqeerraa hojjechiisee uffata aadaa uffatee leensaa eegaa jira. Guutuun kaameeraadhaan suuraa isaanii kaasuuf qophii isaas xumureera. Naannoo sa'aatii 9tti leensaan yogguu dhuftu walitti fiiganii walitti maramanii jaalala kichuuf kan jalqabaa waan ta'eef miira miidhagaa wal simatanii. Ta'ee kana guutuun bilbila isaan suuraa babbareedaa kaasuu itti fufe. Kennaan ija leensaa duubaan qabee erga mana seensisee booda harka ija isheerraa fuudhe. Leensaan gonkumaa amanuu hin dandeenye. Itti garagaltees kennoo fiilmii Amaariffaa hojjetaa jirra naan jedhe. Yogguu jettuun kennaan jilgeeffatee qubeelaa baasee isheetti argisiise. Leensaan afaan qabattee gara guutuu laalte. Guutuun ija mararteedhaan isaan ilaalaa jira. Leensaanis utaaltee ofirra naannoftee lafa dhidhiituu jalqabde. Gammachuu ishee ibsachuu isheetti quba ishee bitaatti kennuunis guutuun kennaan yommuu inni qubeelaatti kaa'u suuraa isaan kaase. Haalli jaalala isaanii inaafsisaa fi haala addaas ture. Qilleensi bokkaatiin makame qilleensa waan jiruuf guutuun galuudhaaf nagaatti dhaamee bahe. Leensaaf kennaan jaalala isaanii gubaa sanaan wal haxaa'uus eegalanii bishaan ho'aadhaan dhaqna waliif dhiqanii. Guutuun akkuma Burraayyuu Tsaraa Tsiyoon ga'een bokkaan jandoo buufate. Baqachuudhaanis mana uffataa tokko jala gore. Fuula dura isaas intalli otoo tortortuu rooba keessa dhaabattee hollattu ija isaa keessa buute. Uffanni ishee baay'ee ciccitaadha. Sammuun ishee nagaa waan hin taaneef nama hedduutus baqata. Guutuun garuu obsa ittiin qorra keessatti ishee ilaaluu dhabee fiiguudhaan kootii isaa isheerra buusee ofitti ishee qabe.
achi jala turan ishee sodaatanii irraas achi hiiqanii. Guutuun laphee gara laafummaa fi yaada gaarii qabaatus sodaa waan jedhan isa biran jiru. Jaalalaaf iddoo guddaa qabaatus callisummaa waan qabuuf shamarran faana hagas miti. Kuulaniin rakkoo sammuu ishee mudate faana guutuu takaaltee jaalala keessa sabuufte. Bira quphanees ishee waliin haasa'uu yaale. Isheen garuu xiximbisin jettu. Kuntaala mudhii isheetti jiru yogguunni suuta jedhee irraa hiiku namoonni achi dhaabbataa jiran kan maraate samoo isheedha, kan maraate samoo isheedha jechuun waliin qoosuu eegalanii. Kuulaniin onnee guutuu sochooftee isa marartee jirti. Roobni roobaa ture caamnaan namnis yaa'utti ka'e. Guutuun garuu ishee gatee deemuuf garaansaas ni jibbe. Yeroonis halkanaa'aa deeme. Innis akka dhaabbatetti yaadaan qabamee hafe. Gidduu kanaan kennaan bilbilee galuusaa gaafate. Haga inni kennaaf leensaa haasofsiisuttis Kuulaniin achi buuteen ishee dhabame. Onneesaaf yaada isaa akka rarraastettis gara mana isaatti qajeele. Leensaaf kennaan addunyaa jaalalaa ho'aa keessa seenaniiru. Leensaanis maatii isheetti bilbiltee kennaa faana wal barsiiste. Akkaataan haasa'aa kennaas maatii leensaa booji'e. Suuraa isaas arganii hedduu sitti gammadanii. Akka qaamaan daftee isaan barsiiftee isatti heerumtus jala sararaniitti himanii. Samiraanis barruu ishee lamaan ol qabdee yaa Rab waan meeqana dabarsite kanaaf nagahuu keef alhamdulillah jettee imimmaan gammachuus ishee hudhe. Obbo Gammadaanis baay'ee gammadanii Samiraa ofitti qabee adda ishee dhungate. Guutuun halkan hirriba dhabee waa'ee Kuulanii yaadaa bule. Bari'ee hanga barbaaduttis onneensaa boqonnaa dhabde. Guutuun yommuu hojjetus yommuu taa'us muuziqaa dhaggeeffachuun amala isaati. Halkan sana guutus hirriba malee bule. Leensaaf kennaan wal cinaa taa'anii bal'inaan marii eegalanii. Maatiin leensaa isaanitti gammadaniiru. Leensaan quba harka kennaa keessa quboota ishee simsiistee harka isaa dhungatte. Ofitti harkistees harma ishee gidduutti qabde. Ija isaa keessa laalaas kennaa koo onnee koo dhuunfatteetta. Siif booji'amuu koof dhahannaan onnee koo ragaadha. Halkan nuti waliin qabnu har'uma qofaadha. Si dhabuu sin fedhu. Gaa'ila keenyas yeroo dhiyootti godhanna. Ulfina koo waggaa dheeraan tursiises qormaata hedduu keessan darbees siifan kenna. Ammaaf garuu lamaan keenya iyyuu miira keenya to'achuu qabna ittiin jette. Kennaanis jechi ishee isa booji'ee ati durba hubattuuf ogeettiidha. Waaqayyo keessa koo ilaalee na kiisa. Ati oliinaaf namni akka koo carroome dhuguma addunyaa kanarra hin jiru. Miira koo nan abbooma malee inni tasuma nan abboomu hin yaadda'iin jechuun hidhii ishee keessa dhungate. Walammataniis uffata osoo hin baasiin karoora borii isaanii wantoota jireenya isaanii keessatti dabarsan hundumaa haasaa kokkolfaa taphachaa bulan. Guutuun ganama barii ba'ee ciree mana nyaataa saaqi saanqaarraa erga nyaatee booda miilaan ija faffacaasaa gadi ba'e. Kuulaniin bakka boba'aan gurguramu tootaalii gamoo fiqiruu cinaa jiru jala bultee uffata ciccitaa fi kuntaala kaleessaa sanarra teessi. Afaan isheetun dubbatu malee mallattoodhaanis ni haasofti. Maallaqa namni darbee kennuufiin daabboo bitattee beela ishee dabarsiti. Guutuun konkolaataan itti dhufnaan yommuu jal'achuuf jedhu ija isaa Kuulaniirra buufate. Kan fardaan barbaadan lafoo argatu jedhees daandii qaxxaamuree fiigee itti goree. Harka isaas yommuu itti qabu gidduu kanaan kennaan bilbilee ciree waliin akka nyaataniif hoteela firaa olitti waame. Guutuunis harka Kuulanii qabee baajaajii yogguu waamu baajaajii keessa kan jirtu tokko guutuuf Kuulanii argitee keessaa baatee sokkite. Guutuunis baajaajichi waan diduu barbaadeef kontiraataan walii galuun keessa bu'anii deemanii. Yommuu achi gahanis kennaan harkasaa afaansaarra kaa'ee ija raajeffannaan ilaala. Guutuun yeroo hedduu wanta namni hin goone tokko gochuun amala isaa akka ta'e sirriitti waan beekuuf mucaa maraatte faana akkas taata jedhee isatti hin dubbanne. Kuulaniis achitti dhiisee amman dhufa jedhee fiigaa bahee. Nyaanni isaan ajajan dhufnaan Kuulaniin irratti of dhoofte. Akkaataan nyaata ishee nama takkaaf nyaata nyaatee hin beekne fakkaata. Guutuun fiigichaadhaan uffata isheef ta'u bitee otuu deebi'aa jiruu konkolaataan dhoofte bo'ii bishaanii keessa buufte. Miilli isaa miidhamus yaada isaa Kuulaniitti waan hidheef siratee achi gahe. Guutuun yommuu deebi'u miilli isaanii hokkola. Leensaa
leensaaf kennaan hedduu rifatanii kuulanii ammayyuu nyaata ishee hin dhiifne waan isa mudate hunda isaanitti himee uffata bitee dhufes leensaatti kenne. Kennaanis ija guutuu keessa laalaa mucaa kana waliin firoomni keessan maali ittiin jedhe. Guutuun xiqqoo seeqee leensaatti galagaluun hojiin siif kennaa uffata kana dhaqna ishee dhiqii uffachiisi leensuu yogguu jedhuunitti kennaanis rifatee yoo barbaaddate dhiqi yogguu jedhuun leensaan garuu poolisii waan taateef kuulaniin seeraan teessee nyaachuu ishee waan hubatteef tole ittiin jette. Harka kuulanii qabuunis mana ciisichaa seensistee yommuu isheen uffatarraa baaftu kuulaniin akka qaana'uu tokko taate xiqqoo of beekti. Akkamittuus dhiqatteefis uffata uffattee bareeddees gadi baate. Leensaan harka ishee qabuudhaan gara guutuuf kennaatti as dhufte. Kennaanis ilaalee leensuu intala silaasa geessite yogguu jedhuun guutuun ol ka'ee afaansaa banee hafe. kutaa jaaffaan itti fufaa. jaalatamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 asoosamaa kirkira jaalalaa kutaa 5ffaatti akka bohaartan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Yaada keessan komentii jalatti naaf barreessaa jechaa kutaan inni itti aanu asoosamni kun barreeffamee waan hin dhumneef baay'ee kanaan gaditti gabaabbachuu waan danda'uuf guyyaa borii dhiyaachuu hin danda'u. Kanaaf immoo na of kolchaasiniin jechaa haa ta'utii garuu guyyoota 3 hanga 4tti barreeffamee yeroo xumuramu kutaa isa itti aanu anis nan dhiyeessa. Hangasitti garuu asoosama gara biraa waanan isiniif qabadhuuf isarrattillee hundi keessan akka hirmaattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Yaada qophii keenya irratti qabdan ammayyuu nuuf barreessuu hin dagatinaa jechaa laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin ammayyuu nu waliin ta'a jechaa qopheessuuf qindeessuun hanga yoonaatti isin waliin kan ture an gammachiisa shoomiin jedhama. Rabbii araarasaa addunyaa kanaaf haa deebisu jechaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Warri kun, hey, warri kun, warraan.